bagna gaan dhuftanii ummat qashti share walii tolchaa akkinam hedduu bir dhaqqabsaa tolchaa Haacaaluu Hundeessaa award guyyaan isaa dhaqqabu jira akkuma beektanu garuu yommuu social media kan laalu hedduu arguutti hin jiru promotioniin Haacaaluu Hundeessaa award fi dalagamaa hin jiru akka kiyyaa jechuun wanni ani hubachuu jiru kanaafuu yeroo cufaa yoo sabbira waliin dorgomnu callaa wal jajjabeessuun dansaanii fi waan kenni ka ta'e award guddaa kana jajjabeessuu qabnaa jedhee waan yaada fi har'aa warra gara xumuraa darban jechuun dorgomtoota gara xumuraa darbanii SMS'n akka filatan isaanitti muuf dhufe dafaati share tolchaan dhaqqabsaa galatoomaa warri share tolchuu jirtanu galatoomaa warri like tolchuu jirtan galatoomaa Haacaaluu Hundeessaa award yookaan ammoo badhaasa Haacaaluu Hundeessaa foundationiin kan qophaa'u jiru promotionii hedduu argaan jiru Hai wanni kennaa koo ufi sabra walii wal dorgomuu mastii miti wanni nu beekuu qabnu waan kenni ka ta'e waan guddaa dhaabu hundeessuu dandeenya awwaardii akkan guguddaa immoo ofumaa kennanii ijaarree socho'uu dandeenya nambira walii walitti makamuu nurraan eegamuu jechuu kanaafuu waan keessan ka ta'e irratti odoo xiyyeeffannoo kennitanii jedhee isaanitti himuu barbaada. Haacaaluu Hundeessaa award sila hagas caaloo ufi qaba guyyaan deemu jira Juun 29 dha bultii muraasatu hafe SMS'n ammoo mi jalqabee jira SMS'n jalqabee jira meseejii gabaabaa jechuudha mee share walii tolchaa ansi mal share tolchee tolcheeta ayyee share tolchaa waliin gahaa like lee tolchaa akkinam hedduu bir dhaqqab tolchaa ummata jaallatama ummat kabajama mee Haacaaluu fi maatii Haacaaluuf kabajaaf jaalalisanii qabdanu asumaan arguu barbaada tokki jedhee yoomuu sanitti himuu maaloo kottu eessa jirta maaloo kottu na wallaanta እሺ galatoomaa na jiraadha ulfaadha warri haarawaa warri dhufuu jirtanu sirbi cimaa yookaan ammoo best songitiin artistooti kennaa garnam 8 hojiin nam 8 dorgomuu jira SMS 98 27 gubbaatti 98 27 gubbaatti lakkoobsi kan qabadha 98 27 gubbaatti hojii jaallattan yookaan ammoo sirbi cimaa yookaan best song ka jedhu ammaan kan isanii ol kaa hin filattanii jechuudha informationii gahaa ta'e argachuuf ammoo peejii Haacaaluu Hundeessaa gubbaatti argattanii informationii gahaa achi argachuu dandeettanii sirbi cimaatiin warri dorgomuu jirtanu warri artistooti kan dorgomuu jiran jechuudha Margituu Warqinaa yookaan ammoo Obomboleetti BH10 koodii ishiiti SMS yookaan ammoo meseejii gabaabaa erguu dandeettanii warri biyya alaa jirtanu faamiliin keessanii akka waan kan irratti hirmaatanu warri social media hedduun fayyadamne faamilii keessa warri wanni qabdan jechuu barbaaddiyaa qabdan social media access isa warri guddoo hin qabne jiraatan illee share warraa tolchaa warri achi jirtan aygas waan erguu dandeettan natti hin fakkaatu garuu karaa meseejii gabaabatiin 98 27 gubbaatti sirbi cimaa hojiin artistoot kennaa hojiin 8 dorgomuu jira wal dorgomsiisuu jiranii kanaafuu ammarraa jalqabdanii akka filattan 98 27 gubbaatti deemtanii hojii jaallattanii fi akka sagalee kennitan isin gaafachuu barbaada Margituu Warqinaa Obomboleetti BH10 Ittiqaa Tafarii Galmi Dhugaa BH13 Leencoo Gammachuu Saglii BH12 Andu'aalem Gosaa Darbee Laallaa BH14 Keekiyyaa Badhaadhaa Barraaq BH16 Taaddala Gammachuu Barabaraan BH15 Yoosaan Geetahun nami hedduun bulloon beekaa Sadeemsaa BH17 Guutuu Abarraa Hawaan Hawaa Hawaan Hawaasiin Hawaa BH11
kan irratti deebitanii dhageeffachuu dandeettanii live kan deebitanii dhageeffachuu dandeettanii karaa meseejii gabaabaatiin tokkoffaa support tolchaa lammaffaa akkuma sanitti mee nu sabra waliin qofa wal dorgomuuf yoo jennu waloo isuuni dansaa miti akkasuma akka jirrutti nu sabbal'a aadaa bal'aa qabna artistoota kennaalee jajjabeessuu qabna waan keenya ta'e guddaa waan maqaa yaamsisuudhaan ta'u awaardii akkas mabal'aa guddaa nu barbaachisa awaardii akkasii ammoo hundeessuuf yookaan ammoo jalqabsiisuu fi sappoortiin keessanii hedduu nu barbaachisa kanaafuu SMS 9827 gubbaatti ammarraa jalqabdanii hojii jaallattanii fi sagalee keessan kennaa filadhaa share walii tolchaa warri biyya alaa jirtan family asii qabdanutti ettimaa akka warri filatan tolchaa jechuudha ቋንቋ ባልሰማም እወዳችኋለሁ እናመሰግናለን ስርብጭማ ቤስት ሶንግ ሳኒር ዴቢአ ስርብጭማ ዩካናሞ ቤስት ሶንግ ሳኒር ዴቢአ መርጊቱ ወርቅና ኦቦምቦሌቲ BH ኩዳን sagaltamii saddeet digdamii torba barreessitanii bakki eenyuuf jedhu irratti bakki meseejii qortanitti BH kudhan jecha akka galchitan adara maaramii abelloon isan gaafadha sirbichimaa margituu warqinaa obomboleetti BH kudhan ittiqaa tafarii galmi dhugaa BH kudhan sadii leencoo gammachuu saglii BH kudhan lam andu'aalem gosaa darbee laallaa BH kudhan afur keekiyyaa badhaadhaa barraaq BH kudhan ijaa taddalaa gammachuu barabaraan BH kudhan shan yoosaan geetaahun sadibsaa kan bulloon beennaa BH kudhan torba guutuu abarraa hawaan hawaa BH kudhan tokko amirraa jalqabdanii akka filattan akka sheerolii tolchitan isaan affeeree jira karaa wal dorgommii biraatti yommuu dabarru yaa ummat qashtii kilipii muuziqaa cimaatiin artistoota yookaan hojii artistoota gar 8 wal dorgomsiisu jira ammas deebi'a 98 27 gubbaatti amirraa jalqabdanii akka filattan isan gaafadha Taddalaa gammachuu barabaraan BH 23 yoosaan geetaahun sadiobsaa BH 26 dinqisaa dabalaa caaltu BH 22 ifama leencoo gammachuu saglii BH 24 andu'aalem gosaa darbee laallaa BH 27 guutuu abarraa hawaan hawaa BH 20 margituu warqinaa obomboleetti BH 25 ittiqaa tafarii galmi dhugaa BH 21 asirratti akka filattan isan gaafadha share tolcha maan teettan kanaafu akkuma sanitti mee I know him beekaa yeroo saba bira waliin wal dorgomnu nami cufaa TV keesseenee mooraalii addaatiin filataa garuu ka ofii kenni ka jennee yaamnu hundeessuun nur jiraata jajjabeessuun nur jiraata jedhee waa yaaduu fi kanaaf support akka tolchitan jaalalaaf kabajaa hajeef maatii hajeef qabdanu karaa kanaan akka ibsattan barbaada hojii artistoota ka jaallattanu ammuma jalqabdanii akka filattanu isaan affeeree jira SMS gubbaatti meseejii gabaabaa jechuudha meseejii gabaabaa karaa meseejii gabaabaatiin 9827 lirus ልቡኮ አባማና መስኪ ግን ይታወቅሻል ዘረኛ ነሽ መስኪ ግን ይታወቅሻል ዘረኛ ነሽ ምንድነው ዘረኛ ያስባለኝ እስቲ ንገረኝ ካልክ አሁን ባለሁበት ሁኔታ ዘረኛ ነሽ ካልከኝ እንኳንም ሆንኩኝ ግን እንደዚህ መመለስ አልፈልግም ነበር ዘረኛ ያስባለኝን ነገር ብትነግረኝ ደስ ይለኛል የራሴን ባህል ማስተዋወቄ ኦሮምኛ ማውራቴ ኦር የሃጫሉ ሁንዴሳን አዋርድ ፕሮሞት ማድረጌ ዘረኛ የሚያስብለኝ ከሆነ ስለሆንኩኝ ችግር የለውም ማይፋቅ ነገር ስለሆነ ልትለኝ ትችላለህ ያንተን እስካልነካው ድረስ እስካልደረስኩብ ድረስ ያንተን ባህልም ሆነ የመጣህበትን ሶሳይቲ እስካላንቋሸሽኩ ድረስ ዘረኛ የሚያስብለኝ ነገር አለ ቢያላስብም ካልክ ግን ኢትስ ኦኬ ችግር የለውም የወጣሁበትን ማህበረሰብ ማንነቴን ኤቭሪቲንግን ኦሮምኛ ማውራት ሁሉም ነገር እዚህ ጋር ማደርገው ነገር እኔነት እኔን የሚገልጸኝ ነገር ነው ሶ ይሄ የሚያስብለኝ ከሆነ ተቀብያለሁ ምንም ማድረግ አይቻልም ስለሆንኩኝ ነው ዳሌኮ ከሪዬ እሺ
yaa bullooleen jira SMS yookaan meseejii gabaabaa 98 gubbaatti hojii barbaadan hojii jaallattan akka deemtanii filattan isan gaafadha informationii gahaa argachuuf ammoo peejii Hacaaluu Hundeessaa 150 peejiin yaa peejiin yookaan accountiin really page reelin Hacee followers isaa 150 olidha so achi gubbaa deema page gubbaatti waan jiru hordofaati information gahaa ta'e barruun achirraa waan argattanuuf jechuudha kanirraa ka gadaaf garuu akkuma saniin jedhu la jajjabeessinu waan kenni ka ta'e promotaa tolchinu as gubbaatti yeroo cufaa ani taajabbii guddaa qaba maali saniin jedhi saniif fakkaata dhifamoliin I know waana family Hacee jaallannu fi yeroo hedduu footoo warraas yoo ba'u innaannesinaa postiin tolchina waan dansaadha jaalalorraa qabnu ibsuun keenya dansaadha garuu yeroo warri sappoortii guddaa barbaadanutti yeroo pirogiraamii akkasii qopheessanutti muni Hacaaluu Hundeessaa awwaardii kan akka ajandaatti naannessuu dhabuun kenna yookaan promote dhabuun kenna dadhabbii guddaadha jedhee isanitti ibsu barbaada kun eenyufillee miti kadalagamu jaalalaaf kabajaa Haceef maatii Haceef qabnu irratti tirfii wayiif waan dalagam tokkollee hin jiru just respectii maatiif qabnu agarsiisu lammaffaa ammoo maqaa Haceetiin kan dhaabbatee awwaardii guddaa kan jajjabeessuuf qofaadha kanuma wani Ibrahim jiru shi galatoma warri as gubbaatti share tolchitan warri like tolchitan meskibi love you najradha ulfaadha galatoma alleen hedduu san jaalladha karaa meseejii gabaabaatiin warri biyya alaa jirtanu family keessanittiin tanii akka familiin keessan filatan isan bakki bu'anii tolchuu dandeettanii sim kaardii mankee jiru cufaan akka filattan isan affeeru jira lakkoobsi qabadha actually as gubbaa description gubbaallee hin jira information gahaa argachuu fi peejii Hacaaluu Hundeessaa followers 150 ol ka qabu achi gubbaatti hin argattanii እሺ warri bulloo jechuu jirtanu actually I really appreciate that garuu bullooleen dorgomaa jira so sagalee keessan kennuu dandeettan 98 gubbaa jechuudha kana wanni sanin jedhu kabira maanidha maani sana affeera are Hafizina Ibro እሺ galatoma najradha ulfaadha galatoma Hacaaluu Hundeessaa bulloo keekiyyaa isa warri cufa filachuu dandeettan warri cufaan jiran keekiyyaan jira bulloon jira margituun jirti tiqata farii leencoo gammachuu Andu'aalam Gosaa Taaddala Gammachuu warri cufa waan jiranuufi deematii hojii jaallattaniif sagalee keessan kenna Meski qashti wayye isanillee najradha galatoma ulfaadha warri share tolchuu jirtan warri like narroobsu jirtan adara maramiyaa billoo 98 gubbaatti sagalee keessan kennuu hin dagatina har'irraa kaastanii jechuudha ya gotaku metisan isani irdeebiya marto korri harawa warri sentanu jiraatani karaa meseejii gabaabaa 98 gubbaatti Hacaaluu Hundeessaa award dorgomtoota garxumuraa darbanii ifabbaasee dorgomsiisu jira kanaafuu akka support tolchitan akka deemtanii vote tolchitan isan gaafachuu dhufe
Feni kimbilina tolchuufi. It's okay kimbilina tolchi. Arakon qaba. Taaddala gammachuu Yoosaan Geetahuun Dinqisaa Dabalaa Leencoo Gammachuu Andu'aalem Gosaa Guutuu Abarraa Margituu Warqinaa Tafarii. Hojiin artistoota keenya dorgomuu jira. Deematii sagalee kennaa fi vootolchaa. Gam kenna garuu sagalee nyaata. Yaa sagaltamii saddeet 27 gubbaa bakki eenyuuf jedhu irratti martokki sana agarsiisa. Bilbilii kee actually kana achirratti voot ka tolchee garuu an fakkeenyaaf meseejii haarawaa yoo barreessitan as biratti let me show you 98 bakki kanatti isanii mul'atee taate 98 barreessitanii bakki meseejitti an fakkeenyaaf Yoosaan Geetahuun Sadeebsaa yookaan Bullooni kilipii muuziqaa cimaanii BH 26 jedhama. Koodiin isaa BH 26 kanaafuu BH 26 jettanii akkasii barreessitanii voot tolchitanii jechuudha. Yoo sanii mul'ataa I don't know sanii mul'ata reflect wanta jiru fi waan mul'atnatti hin fakkaatu akkasitti voot ka tolchitan. Eegi filattaniin booda in ergitanii jechuudha. Yoo sanii mul'ataati. Keriye Kobbeleetti Feni ifama best song ka jedhu irratti Margituu Warqinaa Obomboleetti BH 10 Ittiqaa Tafarii Galmi Dhugaa BH 13 Leencoo Gammachuu Saglii BH 12 Andu'aalem Gosaa Darbee Laallaa BH 14 Keekiyyaa Badhaadhaa Barraaq BH 16 Taaddalaa Gammachuu Barabaraan BH 15 Yoosaan Geetahuun Sadeebsaa BH 17 Guutuu Abarraa Hawwaan Hawwaa BH 11 asirratti akka filattan karaa meseejii gabaabaan 98 gubbaatti meseejii keessan akka ergitan ammumirraa kaastanii jechuudha. Naajiraadha intal Washington DC. So akkuma reefu sanitti mee 98 bakki na egaa ifamulinii ati naaf filadhu kiyyuu koo si filadha dhuga rabbi si filadha maqaa keetiin filadha warri biyya alaa jirtanuu faamiliin keessan akka filattolchuu dandeettanii kanaafu let's support each other. No, China. Tell us the code again, okay, dear? Kabrat. Isanitti warri haarawaa dhuftanii koodii akka haaraatti isanitti hima dhifamolini peejii Hacaaluu Hundeessaa jedhu peejii isaa riilii jechuun peejii isaa kafeekiin ta'e jechuudha. Peejii isaa riiliin followers gara 150 qaba. Achi gubbaatti information gahaa argachuu dandeettanii garuu warri peejii isaa hin beekne warri live kan hordofuu jirtan ammoo yeroo tokko sanii deebi'a sirriin na hordofaa. Koodii yaa deebisa sanitti madhammaan kan SMS short message 98 gubbaatti sirbichimaa yookaan best song irratti hojii dorgomuu jiru sanii ibsa. Margituu Warqinaa yookaan Obomboleetti BH 10 Ittiqaa Tafarii Galmi Dhugaa BH 13 Leencoo Gammachuu Saglii BH 12 Andu'aalem Gosaa Darbee Laallaa BH 14 Keekiyyaa Badhaadhaa Barraaq BH 16 Taaddalaa Gammachuu Barabaraan BH 15 Yoosaan Geetahuun Sadeebsaa BH
torb guutuu abarraa hawaan hawaa BH 11 sagaltamii saddeet 27 gubbaat hojii jaallattaniif sagalee sa'a kanirraa kaasaa kennaa koodii warraati kaasanitti muujiru kilipii muuziqaa cimaa yookaan ammoo best video clip gubbaatti Tadala gammachuu barabaraan BH 23 yoo saangeetaahun bulloo jenna BH 26 dinqisaa dabalaa caaltuu BH 22 leencoo gammachuu saglee BH 24 Andu'aalem Gosaa Darbilaallaa BH 27 guutuu abarraa hawaan hawaa BH 20 margituu warqinaa obomboleettii BH 25 Tiqaa Tafarii galmi dhugaa BH 21 best video clip gubbaat hojii kana dorgomuu jira so warri biyya jirtanu family keessanitti himtanii akka familiin keessan filattachuu dandeettanii kanirraa ka gadafee akka ajenda guddaa tolchitanii awardin kun awardii guddaadha maqaa guddaan dhaabbatee maqaa nu jaallannuun maqaa nu kabajnuun dhaabbatee so jaalalaa fi support keessanii akka foundation haceef maatii haceef agarsiistan barbaada saa kanirraa kaastanii akka filattanuu isanii gaafadha kanaaf ummat qashti adaramaarami saa kanirraa jalqabdanii 9827 gubbaat akka ergitanuu akka support wal tolchitan plus akka challenge wal tolchitan isan gaafadha post illee tolchuun share illee tolchuuni saa kanirraa jalqabdanii akka ajenda guddaa tokkotti thank you odoo Hacaaluu Hundeessaa award kana tolfattanii hagaa awardin kuni programii isa xumuramutti akka support tolchitan isan gaafadha yeroo darbee programii tokko gubbaatti hacee sirbii hacee yookaan ammoo albeemiin guutuu hacee dorgomaa ture achirraa kakaataan isaaniin cufaa namni hedduun dallaalee jiran ullee walitti qabii maafii waan keenka ta'ee awardii keen guddaa hin qabaanne jettanii yeroo hedduu haasa'aa turre hin beektanii waan darbee aarii nu qabnullee hin beektanii aarii sanaaf odoon ta'ini kun Hacaaluu Hundeessaa foundation keessatti waan durumaa yaadam ta'ullee garuu tokkummaa keenna fi artistoota keenya jajjabeessuu fi hojii afaan oromootiin hojjetamu akka sirriitti ba'ee addunyaaf mul'atu tolchuu fi awardin akkasii waan nu barbaachisuu fi supportii keessanii fi plus awardii maqaa guddaa kanaan dhaabbate akka addunyaan mul'atu tolchuuni share walii tolchuu fi promote tolchuu sanirraa eegama haasaa isanirra dhiiresse ifama warra tiktokii gam tiktokii deemna warri tiktokii waan dhagaannatti hin fakkaatu saa kana jalqabdanii garuu akka vote tolchitan isan gaafadha nagaan naaturaa halkan gaarii isanii haa ta'u hedduu san jaalladha bye bye